Ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiyyi Ahimad agarsiiftuu tattaaffii olaanaa magaalaa ammayyeessuu kan ta'e misooma koriidarii Kaasaanchisiin eebbisiisuu ibsan. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad misooma koriidarii Kaasaanchis ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniin fakkeenya addaa tattaaffii magaalota keenya ammayyeessuu kan ta'e misooma koriidarii Kaasaanchis ifatti eebbisiifneerraa jedhan. Bakka argama manneen dulloomanii fi baay'ee miidhamanii kan ture Kaasaanchis har'a badhaasa tattaaffii waloo fi jijjiirama keenyaa ta'eeras jedhanii jiru. Hawaasa keenya bakka kana ka'anii fi ala jireenyaa ulfina qabeessa uumuuf amantaa guutuu qabnu agarsiisuudhaaf bakka jireenyaa fooyya'aatti jiraattota darban guyyoota muraasa dura daawwachuu yaadachiisanii jiru. Bakki itti darban baay'ee mijataa ta'uu argineerra kan jedhan Dr. Abiy har'ammoo naannoo irraa ka'an irraa hojii misooma koriidarii dinqisiisaa eebbisiisuu ibsanii jiru. Jijjiiramni Kaasaanchis yeroo gabaabaa keessatti xumuramee hojii misooma magaalaa ammayyaaf magaalaa magariisaa qulqulluu fi ammayyaaf mul'ata qabnu mul'isuudhaan bu'uura kan kaa'uudhas jedhanii jiru. Hojiileen gurguddoon bakka kanaa tattaaffii guddaa kan barbaadan qormaatilees dhaqqabsiisuu akka malan eeruudhaan haa ta'u malee faayidaa biyyaaf wareegama barbaachisoo kaffalaman ta'uu eeranii jiru. Daandiin guddinaa kun itti fufuu akka qabu kaasuudhaan abdii haaromfamee nuuf kenna keessumaa egeree ijoollee keenyaafis jechuudhaan ibsan. Ajaja Tiraampiin uggurame kan ture VOA'n hojiitti akka deebi'uu fi manni murtii olaanaa Ameerikaadhaa ajaja dabarsee jira. Manni murtii federaalaa bulchiinsi Tiraamp carraa hojii VOA keessaa cufe hundaa fi deeggarsa maallaqaa irraa dhaabee ture akka deebisuuf ajajee jira. VOA qofa osoo hin taane miidiyaalee deeggarsa maallaqaa karaa USA argataa turaniif amma tajaajilicha akka kennamu ajaje. Manni murtichaa VOA diiguun seeraa fi heera biyyattii kan cabsedha jedhee jira. Hojjetoonni VOA 1,300 ta'an isaan keessaa gaazexeessitoonni 1,000 ta'an murtoo Tiraampiin hojiirraa dhorkamuun boqonnaa waggaa akka ba'an ta'anii jiru. White House VOA'n farra Tiraampii fi mankaraarsaa jechuudhaan ibse. Sagantaan raadiyoo VOA yeroo waraana addunyaa lammaffaa propagaandaa naazii qolachuuf jecha hundeeffame. Tamsaasni isaa afaanota adda addaan yoo ta'u addunyaa guutuutti tamsa'a. Murtoo Tiraamp hordofee seenaa dhaabbatichaa waggaa 80 keessatti yeroo jalqabaaf osoo sagantaan tamsaasiin ture. Abbaan seeraa Royce Lambert bulchiinsi Tiraamp osoo miidhaa inni hojjetoota kontiraakteroota gaazexeessotaa fi fayyadamtoota miidiyaa irratti qabu xiyyeeffannoo keessan galchiin fudhatee jedhan. Hojjetoonni dhaabbatichaa hojii isaanii murtee aangoo pirezidaantummaatiin fudhatameen duratti akka deebi'aniif tarkaanfii fudhachuu akka jalqaban bulchiinsa Tiraampiif ajaja dabarsanii jiru. Raadiyoo Free Asia fi Middle East Broadcasting Corporate sagantaalee jedhamaniifis murtoo wal fakkaataa dabarsanii jiru. Dabalataan murteen Tiraamp dambii Broadcasting idil addunyaa fi aangoo Koongireesii cabseeraa jedhan abbaan murtii kun waayillan fi ani murtee kanaan gammanneerra haa ta'u malee murteen amma darbe kun tarkaanfii xiqqoodha mootummaanis murtee kana oliyyachuu danda'a waan ta'eef jette hooggantuun Taatii Wiidaaskwaara. White House murtee kanarratti ammatti deebii hin kennin jira. Gabaasni kan BBC'ti. Guyyaa 40ffaan moodel Qananii Addunyaadhaa har'a yaadatamee ooleera. Guyyaa 40 dura sababa ammaa fi fantaaneen kan boqottee moodel Qananii Addunyaa har'a maatii hiriyoota isheetiin sirni yaadannoo fi dungoo ibsu bataskaana kaateedraalii Sillaaseetti geggeeffamee jira. Haatiif abbaan Qananii Addunyaas uummata Itoophiyaa haqa mucaa isaanii akka ba'uuf gaafachaa jiraachuun kan yaadatamudha. Taphataa urjiin Real Madrid Vinicius Junior kubbaa miilaarraa haga waggaa 2tti dhorkamuu danda'a jedhame. Kunis sababa kilaboota iddoo qabaachuu isaatiin akka ta'e gabaafamee jira. FIFA'n waldhabdee dantaa mormuudhaan seera baasan cabsuu isaatiin qorachaa akka jiru Maarkaan gabaasee jira. Abbootiin qabeenyaa yookaas sheerholderoonni kilaboota Biraazil kan Vinicius Junior qooda keessaa qabu FIFA'tti isa himatanii jiru. Akka himannaa kanaatti Vinicius Junior seera naamusa FIFA cabseera jedhamuudhaani.